Sumayyaan Saayidootti araaramuudhaaf akkuma argitanitti chaanaala obboleettii Saayidooti irratti waadaa galtee fi jirti jechuudha. Egaan mana Saayidoo faana dhadheetii turtee dubartoonni isaan kun immooyyuu burraa karrayyuu jechaatii jiru. Burraa karrayyuu jalqaba egaa inni hin hiiknaa Saayidoodha. Bakka ishumti ijoollee isaa itti argisiistu malee ishumti itti araaramtu malee nuti Saayidoo hin dhiisna jechaatii turanii. Amma immooyyuu gaafa Sumayyaan mana dhadheetii jettu afaan Oromootiin dubbataatii turan akkuma dhageessanitti egaa isheen afaan Oromoo hin beektu jedhaniiti isaan kan dubbataatii turanii. Haa ta'u malee isheen immoo amma tokko tokko yoo dubbis dadhabdee jechoota jedhamu jechoota hamaa fi gaarii kan ta'e jechoota immoo akkasuma haardii kan ta'e waan isaan dubbatan keessatti egaa namni amma fedhe jechuudhaan fedhe fakkeenyaaf amma nuti afaan Amaariffaa amma hunda hin dandeenya ariifinne nuti warri Oromoon jechuudha. Oromoon afaan Oromoffaa qulqulleeffannee akka beeknu sanatti afaan Amaariffaa sana hin beeknu yoo nama katamaatti dhalatee fi akkasuma immoo magaalaa keessa turee fi magaalaa keessatti guddate yoo ta'e malee namoonni hundi qulqulleeffatee hin beeku jechuudha. Akkasuma amma isheen garuu waggaa dheeraa Saayidoo faana haa turtu malee waggaa 10 oliidha isaan kan wajjin turan akka beekamutti. Ishiinis afaan haa turtuu malee afaan Oromoo kana darbee hin dhageessisi hin beektisi muraasa isaa hin dubbattiyyuu akkuma dhageessanii yeroo duraanii yeroo eenyu maqaan ishee intala tokkollee hiriyyaa ishee afaan Oromoo dubbattu mucaa Oromtittii sana faana gaafa haasoftu gaafa maal jettu amma tokko afaan Oromoo dubbataatii turte akkuma dhageenyetti. Innaa jarri isaan kun obboleettii Saayidoo duukaa afaan Oromootiin dubbataatii turani. Waa'ees nuti Saayidoo yoo du'allee taate boolla safaana seegna malee hin hiiknu jechaatidha jechuudha isaan turani. Sanaan dura immooyyuu obboleettiin Saayidoo gaafatteetinii jennaan ishiin numti itti araaramtu malee nuti hin hiikna rakkina hin qabu innumti nagaa argatu nuti inni fayyaa ta'uu barbaanna inni akka inni boqonnaa argatu akka inni sammuun isaaf gaarii ta'uu barbaanna malee rakkina hin qabu jiraachuu isaa barbaanna ilmoo isaatii walaa argu nuuf jettee raawwattee diddiyoo taate yaa araaramtu nuti hin hiiknadhaan jechuudha ishiidhaaf kan waadaa galanii turan. Gaafa amma isheen immoo Sumayyaa qabattee mana dhaqxu burraa karrayyuu jedhan jechuudha. Isaanii odoo du'allee ta'ee Saayidoo wajjiniin boolla wajjiniin seenna malee inni hafu ani hin dhiisu jettee jechuudha. Isheen tokko afaan Sormaayyuu hawwii isheen jedhamtu akkuma malee godhattee isheen kun immoo ani boolla wajjiniin seenu waanuma hafe tafa malee ani boolla wajjiniin seenu waanuma hafe tafa malee jettee. Na hawwiin immoo du'a lubbuullee ta'e wajjin du'a malee ani Saayidoon dhiisu jettee jechuudha. Egaa Sumayyaan maal akka isheen jettu hin beeku. Egaa chaanaala obboleettii Saayidooti irratti tole jetteetii turte isaan isa hin hiikuu ta'anii isaan gaafanneeni ani isaan faana jiraachuu hin barbaadu qophaa kootti ani isin himeen ture akkoo guyyaa kaleessaa dubbataan ture dhageessanii viidiyoo koo namoonni dhaggeeffatanii maaliif namni kamiyyuu meeshaa tokko ofii isaatii kophaa isaatti itti fayyadamuu barbaada malee dibbaaloo yookiin immoo nama faana itti fayyadamuu hin barbaadu jechuudha. Sumayyaan yaadni isheen yaaddu yaadni isheen sammuu ishee keessaa illee qabdu yaada akkasiiti. Ammas yoo ta'e immoo yoo inni jara sana hiikee nan deebi'atti. Deebuu isaarra kan darbe yoo maal jette gaariidha Saayidoodhaaf mucaa da'uuf hin deemaa jira. Awwii nama dhiba jechuudha. Osoo farda hin bitin goolla ijaaru jedha Oromoon akkas taate osuma isatti hin araaramin osuma isatti hin deebiin ganaa isa mucaa dhaltuu yaadaa jirti jechuudha. So waan dhifama ishii dhabaa godhu ishee qaqqabsiisulleedha. Innaa dubbiin akkas taate jirti garuu Sumayyaan garaa hirteetti araaramuu isheellee dubbatteetii ittiin araarama jettee. Egaa jarri isaan sun immoo hin gallakkisnu jechaatee jiru. Saayidoon maal akka inni jedhu garuu hin beeku. Saayidoon dhufee waan tokko jechuu danda'a. Tarii yookiin immoo lakkii ani haadha ilmaan kootitti deebi'ee araaramuun qaba. Ishee faana jiraachuun qaba. Ilmaan koo faana jiraachuun qaba. Isinirraa deemaa jechuu ni danda'a. Tarii immoo lakkii ani jara kana fuudheen jira. Jaaladheetii jira. Ati waggaa amma kanaa nagattee deemteetii jirta. Borus akkanumatti nagatuu dandeessaa kanaafuu ani isaan faana jiraachuun qaballee jechuu ni danda'a. Waan inni jedhu hin beeknu egaa ganaa gaafa inni dhufee
waan tokko dubbatedha jechuudha kan nuti waan kana jedhe Saidoon akkana godhe sana godhe jennee raawwannee nuti isa waan inni jedhe isarraa dubbannu yookiin immoo waan inni jedhe ganaadha jechuudha kan nuti eegatii jirru. Ergit Saidoon dhufee waan tokko jechuun sana faana akkanatti fakkaatutti Saidoon ilmaan koo faana jiraadha, haadha ilmaan kootii faana jiraadha, isinirraa deemaa jedhaanii kanan jedhu yaada. Ammas immoo deebisee ishiin immoo silaa tarii dhuftee raawwattee manatti galtee qabeenya kana gaa hin beektan akkuma beekamu erga ishiirraan gargar bahee jechuudha. Kana hundumaa mana fircharii deebisee raawwatee waan baay'eedha jechuudha kan inni baneetii jiru. Faafrikaa wayillee banee akka jiru maqaa intala isaatiin ammas immoo deebisee manimti fircharii kunillee kan qobaatti natti fakkaata. Faafrikaa sanarraa ni addaadha natti fakkaata. Kun hundinuu ammas waa baay'eedha inni hojjetaa jiru. Mana bulukkeetti iddoo bulukkeettiitti hojjetamullee qaba. Egaa waa baay'eedha jechuudha kan inni qabu kan inni baneetii jiru. Ergasuma mannoonni bitaman hedduutu jira akkuma beektan. Egaa yaa waan hojjetu hundumaa waan godhu hundumaa gara sooshaal miidiyaatiin inni kan inni argisiisaa jiru. Akkuma arginu amma tarii akka egaa itti deebitee haadha manummaa ammas egaa durumaanis nikaa walirraa qabu miti isaan nikaan isaanii bara walirraa hin buune. Egaa ammas deebitee isa faana jiraattee tarii qabeenya kana akka isheedhaaf qoodamu qixa godhachuu yookiin immoo wanna tokko shira tokko uumuudhaaf yoo ta'e hin beekamu. Saidoon immoo kana gamaggamee laalee waan jedhu isatu beeka jechuudha. Ani garuu na shakka maaliif oggaamma kanaa jiraattee har'a Saidoon tiin haraaramaa nin deebuu keessa dabartee ganaa ilmoo siidhaala ilmoo Saidoodhaaf ilmoo dhaluuf hin deema jetti jechuudha. Chaanala mucattii sana irratti akkasitti dibattee ennaa isheen maal jetteeni akka ati jaallattu ani durumayyuu nan beeka. Sobdeeti malee akka ati jaallasaa qabdu nan beeka. Kunuu akka naan alaaffaa jechaa jirtanitti jetteeni. So dhugaadha innis ijammaree akka jaallasaa qabdu nama beekama. Garuu immoo egaa hin beeknu keessa namaa rabbitu beeka malee namni hin beeku jechuudha. Sumayyaan immoo hin garagaggalti yeroo baay'ee. Garuu alana gaa dubbiidhuma takkitti jette sanaan deemaa jirti malee innaa kaan har'a yoo tokko jette boru waa tokko jette jechuudha. Har'a yoo tokko jette boru waa tokko jetti waan tokkorra hin dhaabattu. So egaa amma maal akka ishiin gootu hin beeku. Garuu intalittiidhaaf waadaa galteetti toleetteniirti. Jarri isaan kun immoo hin gallakkisnu jedhaniitii jiru. Egaa dhuma isaa Saidoon maal akka jedhu Saidoon irraa eegna. Murteen eenyu bira jira amma Sumayyaan erga tole jettee waadaa galtee jara isaan kana yoo hiike isa wajjinan jiraadhaa innan gala jettee erga ishiin tole jettee kan hundumtuu immoo eenyudha kan dhuma isaa irratti walii galtee kan uumu Saidoodha jechuudha. Saidoon yoo fedhe jira kan afaan yoo fedhe ishii faanaan jiraadha kan jedhu isarraa eegna waan